dhabne malee lafa keessa baay'ee isaanii qabna naasimatee ofitti naqabe hojii kooti lubbuu kooti malu jira firrii dhoksaatti namalu Kiristoosiin eenyuudhaan caalu Kiristoosiin eenyuudhaan caalu. Miti kan nama gargaaru Yesuusidha kan garaa ilaalu inamanu jaalala fi rakkoo kottis kolfaana owwaalu hin baay'atu lakkoofsiin qaqqabu yoon ilaalu ijaan baay'ee godhu na hammatu ofitti naqabu yoomuu darbu gubanatti qabu maalaan godhaa fi raaduu fuuldurreessa afaan hin qabbana nama dhugaa keessaa dhabne malee lafa keessa baay'ee isaanii qabna naasimatee ofitti naqabe hojii kooti lubbuu kooti malu jira firrii dhoksaatti namalu Kiristoosiin eenyuudhaan caalu Kiristoosiin eenyuudhaan caalu. Maqaa Yesuus waamee yommuu ka'u diinonni koona duraa buqqa'u namtuu kan bitaa mirga kooti bobokkisaa bukkee koona na'u yommuu Yesuus na biratti argamu goomataan koona dura naabatu maqaa isaatiin ifadhee balleessa toshattuunis naannaa koon jiraattu maalaan godhaa fi raaduu bandiidha fuuldurreessa afaan hin qabbana nama dhugaa keessaa dhabne malee lafa keessa baay'ee isaanii qabna naasimatee ofitti naqabe hojii kooti lubbuu kooti malu jira firrii dhoksaatti namalu Kiristoosiin eenyuudhaan caalu Kiristoosiin eenyuudhaan caalu. Sodaadduudha baddeen ilaala lolli fuuldura kootti baay'atu yaada diinaa karaatti nambisa Yesuus koo dabarsee nan laatu nagoomataa natti ciniinnata hinaafeetu mul'ata na saama garuu Yesuus nama wajjin taanani leencotatu namatti birooma bineensatu namatti birooma leencotatu namatti birooma. Maalaan godhaa fi raaduu bandiidha fuuldurreessa afaan hin qabbana nama dhugaa keessaa dhabne malee lafa keessa baay'ee isaanii qabna naasimatee ofitti naqabe hojii kooti lubbuu kooti malu jira firrii dhoksaatti namalu Kiristoosiin eenyuudhaan caalu Kiristoosiin eenyuudhaan caalu. Nama waaqaa jedhee dhoksaa kullee kanaan itti madee isa cubbuu rakkisanaan jedhee ofiisaatiif qulqulluu of godhee nama waaqeffatu hin fakkaata.